Waggaa 62ffaan hundeeffama sosochii afran qalloo dirree dhawaadhaatti sirna garaagaraatiin kabajamaatti jira. Sosochiin afran qalloo baroota 60 keessa jaarmaa ganama Oromoo ka hundeeffame keessa jaarmaa hangafa ture jaametti jira. Seenaa sosochii afran qalloo waayilli teenya kennaa darajee akkatti aanutti isinii dhiyeessiti. Afran qalloo sochii bilisummaa rooga maraatiif bara 1960 keessa taasifamaa ture hoggaa ta'u hiikaan soso'aa afran qalloo sochii ilmaan qalloo afran qofaan daangeffamee ture osoo hin taane sochii eenyummaa aadaa seenaa aartii afaan amantaa safuuf safeeffannaa dhugaaf dhugeeffannaa Oromoo du'uurraa baraaruuf taasifamaa turee fi sochii gama muuziqaa diraamaa fi tiyaatiraatiin uummata dammaqsuuf taasifamaa ture akkasumas sochiin afran qalloo sochii gama diinagdee hawaasummaa barnoota siyaasaa fi daldalaatiin sabicha dammaqsuuf taasifamaa turedha. Sadarkaa jechaatti afran qalloo jechuun gosoota ilmaan qalloo afran alaa dagaa baabbillee fi oborraa jechuu ta'ullee garuu sirna sana keessatti akka Oromootti ijaaramuun waan hin yaadamneef tuutni ilmaan Oromoo ganamaan ija banatanii turan maqaa afran qallootiin ijaaramuun sochii rooga hundaa taasisaa akka turanitti seeneffama. Yerootti kaayyoon hundeeffama baandii afran qalloo afaan Oromoo addunyaa aartii keessa galchuudhaan afaanichi addunyaa irratti akkuma afaan kamiituu dorgomaa ta'ee baandii isaarraa hafee akka jiraatuu fi akka guddina sadarkaa isaa eeggatee fi addunyaa ammayyaa wajjin tarkaanfatuu danda'u gochuudha ture. Miseensonni baandii afran qalloo aartiidhaan roorroo bulchiinsa mootummaa yeroo sanii dura dhaabbachuun warraaqsa walabummaa keessatti gama hirmaachuutiinis gumaacha daaddaa hin qabne gumaachuun qabsoo uummanni Oromoo akka sabaatti sirnoota darban keessatti taasisaa ture keessattis gama lammiiwwan dammaqsuutiin afran qalloo abbaadha ture. Bu'uura kanaan afran qalloon miseensota isaatis baay'ifachuudhaan meeshaa muuziqaatis guuttatee hundee isaa eega gadi jabeeffatee booda hojii muuziqaa bira darbuudhaan warraaqsa bara 1960moota keessa gaggeeffamaa ture keessattis adda durummaan hirmaachuun qooda gama isaa rooga isaatiin bahachaa ture. Seenaa hundeeffama jaarmiyaalee Oromoo keessatti afran qalloo hundeeffamee waggaa tokko booda bara 1963 qabsoon qonnaan bultoota Baalee kan jeneraal Waaqoo Guutuutiin durfamutu jalqabe. Yeroo muraasaa booda waldaan wal gargaarsa Maccaatuu Lamaa hundeeffamuun sochii isaa kan eegale ta'utu himama. Deemsi guddinaa fi dagaagina tuuta afran qalloo yeroo sanitti haalaan ajaa'ibsiisaa fi malaaf tarsiimoon akkasumas tooftaadhaan kan guutame hoggaa ta'u miseensonni afran qalloo sagantaalee cidhaatii fi sirnoota biroo irratti hojii muuziqaa hojjetaniin maallaqa muraasa yeroo gabaabduu keessatti argachuudhaan akkasumas beekamtii horachuudhaan yerooma xiqqoo keessatti sadarkaa bulchiinsa magaalaatti affeeramuu eegalanii akka turanis seenaa isaaniirraa hubachuun ni danda'ama. Afran qalloo sochii isaa jalqabee yeroo gabaabduu keessatti beekamtummaa olaanaa argachuun hoggaa gurri tuuta seenaa qabeessa afran qalloo biyya wal ga'u afran qalloo hojii muuziqaa isaa kamiyyuu taanaan galma mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa qofaatti akka dhiyeessu qondaalonni mootummaa magaalaa dirree dhawaadhaa gaafachuun hojii tuuta kanaatitti gufuu guddoo ta'uu isaaniitis seenaa baandichaarraa barachuun ni danda'ama. Sirni yeroo sana ture deemsa baandii kanaatitti qoree hamtuu ta'uudhaan tuuta afran qalloo hudhee qabee kan ture yommuu ta'u haala yeroos ture dooktarri kabajaa aartist Alii Birraa kitaaba waa'ee seenaa jireenya isaa irratti barreeffame keessatti dabni baandii afran qalloo irratti yeroo sana raawwatamee ture qaamuma cunqursaa yeroo sana uummata Oromoo irratti raawwataa ture akka ta'e ibseeti jira. Beekamtummaan afran qalloo kan haalaan dabale ammoo baandiin tun hundeeffamtee osoo hin turiin baruma 1962 keessa baandii warra Sudaanii wajjin hojjechuu eega jalqabee booda akka ture seenaa isaanii keessa taa'eeti jira. Tuutni baandii afran qalloo sagantaa daawwannaa Asmaraa Finfinnee fi Jibuutiitti qopheessan keessatti gameessa muuziqaa nama ta'e aartist Muhammad Wardii affeeruun wajjin hojjetaa kan turan yeroo ta'u agarsiisni muuziqaa miseensonni afran qalloo baandii warra Sudaanii wajjin taasisaa turan afran qalloon yeroo gabaabduutti baandiiwwan isaan dura turan irra akka beekaman isaan taasise. Tuutni afran qalloo sirboota Sudaan gara afaan Oromoo
Oromootti hiikuun sagalee kiiloleen taphachuun guddina muuziqaa Oromoo keessatti qooda guddaa gumaachuu cinatti afran qal'oo haalaan akka beekaman taasisuurra darbuun gurri isaanii biyya keessarra tarkaanfatee biyyoota ollaa hunda keessatti dhagahamaa kan dhufe ta'uu isaatis seenaa garichaarraa hubachuun ni danda'ama. Hojii ajaa'ibsiisaa tutni afran qal'oo hojjetan kana lammiiwwan Sudaan hedduun isaanii haalaan raajeffatanii kan turan hoggaa ta'u, kanarraa ka'uun weellisaa beekamaan lammii Sudaan Muhammad Wardii meeshaa muuziqaa yeroo saniitii akkan ammayyaawaa ta'ee fi maanjii jedhamuun beekamu garee afran qal'ootiif arjoomee akka turetu seenaa baandii kanaa keessatti himama. Seenaa guddinaa fi dagaagina muuziqaa Oromoo keessatti gaheen tuta afran qal'oo hanga kan hin qabne ta'ullee garuu afran qal'oo carraaqqii cimaa taasisaniin jalqaba muuziqaa afaan Oromoo biyya Libaanoonitti waraabamee karaa seeraan alaa bara 1968 biyya keessa akka galu taasisuu danda'anii kan turan yommuu ta'u, albama jalqabaa kan muuziqaa afaan Oromoo kana gameeyyii wajjin hojjetan ammoo Alii Birraa, Alii Shabboo fi Abdiibuu akka turan seenaa keessa taa'eeti jira. Tutni afran qal'oo hadhaa qabsoo hamtuu keessa baroota hedduuf imaluudhaan guddinni indastirii muuziqaaf aartii Oromoo sadarkaa har'aan kanarra akka gahuuf gumaacha hiriyyaa hin qabne taasiseeti jira.